Kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara keenya baankii Awaash galateeffachuun oduu biizinasii sa'aa kanaas isinitti himaa oduu biizinasii waliin guddataa jamaati. Maashinoonni fi meeshaaleen tajaajila buufata gogaa Mojoonisi dhiyeessu jedhaman 47 eebbifamuun hojiitti galan. Maashinoota fi meeshaalee kanaaf baasiin doolaara Ameerikaa miliyoona 19 akka taasifame himameera. Maallaqni kunis baankii addunyaarraa deeggarsaan kan argamedha. Abbaa taayitaa geejjibaatti abbaan taayitaa dhimmoota maaritaayimii buufata gogaa Mojoo wiirtuu loojistikii magariisatti jijjiiruuf piroojeektii dandeessisu bocuun hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Maashinoonni ammayyaa'oon kun gara hojiitti yeroo seenan tajaajila buufatichaatti kennamu si'eessuu fi salphisuu keessatti gahee olaanaa qabu jedhameera. Ministeerri geejjibaa Aadde Daagimaa Witmogos damee geejjibaa biyyattii fooyyessuuf hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa marsaa 5ffaaf sagantaa fudhaa sharafaadhaa badhaafamaa jedhuun namoota carraan qaqqabeef badhaasa kenneera. Baankichi waliigalaan qabeenya birrii biiliyoona 65 akka horate pirezidaantiin baankichaa obbo Darrebee Asfaaw sagantaa kana irratti ibsaniiru dabalata qabna. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2004tti faayidaa qonnaan bultoota naannoo Oromiyaa giddu galeessa godhachuun baankii hundeeffamedha. Baankichi wayita hundeeffamu kaapitaalli isaa birrii miliyoona 300 akka ture ibsameera. Yeroo ammaa kana kaapitaalli baankichaa birrii biiliyoona 65 ol yoo ta'u, maamiltoota ammoo miliyoona 7 horateera. Damee isaa 433 yoo ga'u, carraa hojii lammiilee 8,200 oliif uumeera. Baankichi carraa sagantaa sharafadhaa fudhadhaa badhaafamaa marsaa 5ffaaf qopheesseen namoota carraan qaqqabe badhaaseera. Carraa tokkoffaan jiraattuun godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa Aadde Xaayibaa Kadir konkolaataa fe'umsaa Isuuzuu NPR jedhamu badhaafamaniiru. Carraa kana argachuutti kan gammadanii fi konkolaataan kunis kan uummata biyya kiyyaatii jedhan. Ani birrii kana waggaa 4 mana tokko jedhe. Horuma santu bakka gizee Ramadaana, gizee hajjii naa ergan. Gizee tokko bakka naa ergan jechuudha. Cadhisanii akkanumatti yoo nagaa nagaafachuu bilbilan kootu waan naan jedhaniif naa ergan. Bakka sanuma achitti sharafadhe jennaan carraan kun naa bahuu danda'e baay'ee tokko baankii Oromiyaa kana galateeffadha jechuudha. Konkolaataa kana hin gurgurtu moo maal itti gochuudhaaf yaaddanii? Konkolaataa biyya keenyattu konkolaataa widdiidha. Kanaaf uummanni itti fayyadamuu barbaadan uummata biyya kiyyaa jechuudha. Baankichi badhaasa gosa garaagaraa namoota 14 kan badhaase yoo ta'u, jiraatan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii dargaggoo Isheetuu Katamaa carraa lammaffaan kanneen baajaajii badhaafaman keessaa tokko. Ani waaqayyo hojii konistiraashinii keessaa na baase gurguruus namatti sin kennu hamma ji'a 2-3 turu mana ol kaawwadheen manjaaf qaarii koo gizee fixadheen ofumaa qabadha jettana malee gurguru. Pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darrebee Asfaaw baatii jaan darbanitti qofaa jijjiirraa maallaqa alaarraa doolaarri miliyoonni 100 fi miliyoonni 42 walitti qabamuu ibsaniiru. Baankileen kaka'umsa akkanaa uumuun maallaqa seeraan ala sharafamu hambisuun diinagdee biyyattii utubuu qabu jedhan. Hawaasa keenya miira kennuuf sharafa alaa walitti qabee diinagdee biyyaa utubuudhaaf hojii guddaa hojjechaa jira jechuudha. Maallaqni kun alaa'uu argamu karaa gabaa gurraachaatiin hawaasni baay'ee rakkachaa jira. Diinagdee keessatti kallattiidhaan dhufee misooma biyyaatii kan ooluu danda'u maallaqni baay'een karaa gabaa gurraachaatiin deemaa jira. Sharafa guddaa isinii kennina jechuudhaan hawaasa keenyas dogoggorsiisuudhaan namni baay'een maallaqa isaallee bakka itti qisaasamu jira jechuudha. Kana keessa bahee namni carraa fayyadamuudhaafis karaa kallattiidhaanis rakkoo keessaa bahuudhaaf karaa baankitiin ergee badhaasamaa akka deemu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Baankiin keenya badhaasa yeroo baay'ee ittiin deemaa ture keessa 1, 2, 3, 4 jecha 5ffaarra geenyeerra. Har'a guyyaa har'aa kana warri abbaa carraa guyyaa kanaa taatan baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada irra deebi'u. Baankiin hojii gamtaa yeroo ammaa qusannaa qonnaan bultootaa cimsuuf herreega qusannaa qonnaan bulaa qopheessee qonnaan bulaan qofaatti yoo qusate sagantaa badhaasaa qopheessaa akka jirus beeksiseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii maddeen alaatirraa argannetti wayita dabarru.